Ashaamar kafune daawwattootaa fi hordoftoota Taaddalootu akkam jirtan nagaa keessanii ana jira nagaa kooti isiniin jedha. Video kana dura mucaariyaan kiyyaa tokko prank narratti hojjettee turte. Akkana bareedee anuma nan gadhiifadha jedhee taa'u yeroo sana gaddinatti dhufnaan addaan kutee dhiise na videoon kun immoo baay'ee nama rare. Dallatuufis naaf hin taane kanaaf waan gadhumaanaa dhaggeeffadha isiniin jedhaanii. Buloota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis obboleettiin keessan waaqayyoof haa galatu bakka hin jiruu fi lafa hin jirutti nagaa koodha nagaa kootti waaqayyootti haa tolu isin jechuun jaalladha. Itti koo Taaddalootu baga gammaddee congratulations jedha maamila YouTube ta'uu keetiif anillee guddaa si gammadeera. Atis immoo guddaa akka gammadde abdiin qaba. Hiriyoonni keellee guddaa akkasii gammadan abdiin qaba. Siin qabu himachuudhaaf yookiin ibsachuudhaaf gara chaanal keetitti dhufeera. Obboleettii koo congratulations baga gammadden sin jedha. Anillee guddaa si gammadee tan jira. Anis guddaa si gammadee tan jiran sin jedha. Baqa gara fuula duraatti illee obboleettii kootti jabaadhu. Dadhabbii kee guyyaa baay'ee dadhabbii kee hundumaa dabartee carraa kan argachuu keetti guddaa si gammadee tan jira. Atis guddaa akka gammadde nan beeka. Akkasuma obboloonni koo chaanal Taaddalootu jalatti argamtan laayikii, sheer, sabskiraayib gochuuf hin dagatina. Akkasuma sheerii godhaaf obboleettii keenya kanaaf warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun dagatina isiniin jedha. Jajjabeessaa obboleettii keenya kanaa akkuma kaleessaa hiriyoonni ishii jajjabeessitanii addanaan geessanii jajjabeessan isiniin jedha. Dabalee kanan isiniin jedhu chaanal Taaddalootu qoosaa garaagaraa tapha garaagaraa wantoota garaagaraa viidiyoo isheen poost gochaa jirtu daawwachuudhaaf maaltu akka isinirraa barbaachisu laayikii, sheerii, sabskiraayib, koomentii jalatti nu barreessuun dagatina. Obboleettii keenya kanaaf jajjabeessaa guddaan isin jaalladha. Taadduu guddaan si jaalladha. Guddaan si kabajaa. Jabaadhu qaxalee koo akkuma kaleessa jajjabaatte addana geesse jabaadhu isin jedha. Nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoo haa galatu isiniin jedha. Nagaa kooti isiniin jedha. Isinillee bakka jirtan lafa jirtanitti nagaa guutuu nagaarraa akka qabdan waaqayyo biraa abdiifamtiin qaba jechuun jaalladha. Ani goddanyaa Taaddalooti. Taaddaloo warreen hordofaa jiru. Waan tokko qabadheetanii chaanal Taaddaloo kanatti dhufe. Inni yoonaa milkaa'ee fi sheerii, sabskiraayib, laayik gochuun dagatina. Akkasuma koomentii jalatti nuu kaa'uun dagatina isiniin jedha. Innis maalidha seetanii walitti koo kana Taaddaloo baay'een jaalladha. Baay'ee walitti dhufna. Hedduu baqa akka hiriyaa otoo hin taane akka obbolummaatti wal ilaalla. Kanaaf obboleettii koo kana prank wayii yaadeetan jira. Prank akkan irratti hojjedhu barbaadeen jira jechuudha. Prankiin koo kunis nan daawwalaaf amma yoona yaalaa kaasite dhugaa waaqayyootiin beektu jechuudha isheen. Maatiin manaa na ari'achuu fi maatiin na lolanii jiru. Maalan godha jedhee wakafadha bakka maal akka isheen naan keessuu fi maal amma isheen naan jettu na ilaalaa jechuudha. Kanaaf prankiin koo kun yoonaa milkaa'eef na waliin turan isin jedha. Amma nan daawwalaaf ati dhufu. Wanti bakka dhangala'aa ishee sitti tolaa Taadduu na dubbisee. Maalidhaa kana jaalladhee nuti dubbisee barana wanta nuti dubbadhu. Taadduu maatii faana wal loleetan jira simbira maatii faana wal loleen jira simbira dhufuudhaaf naa mijataa. Maatii keessamu? Maatiin bira jiru. Maalidha maal taatee Ande ku enggak ada semeter di mana wae.
nitifana walitti buunee turre dheengadda ishiin immoo bakka akka tokko godhattee uffata kee fuudhee gadi dadarbadha akkas naan jechi bakka akkana waan hin godhun dhabe bakka maal akkan godhuna wallaalchisee jira beektee barrinatti wanni ettee irtiyamu waaqee Oye, nagara kamante ubudan sare, taasi fidu achi. Lakkoofsa taaskii beektaa naan kenna lakkoofsa taaskii yoo beekte naan kenni malee. Gara pimaan nama gara pimaan taate ni maal gosin jettiin. Bakka amma wifi yoo amma bakka kanniiti ishee ollaa keenya irraan butee jira malee wifi mana keessaa iyyuu inti ni godhanii jiru beekte har'a miti kana wal lolle gaafa qidaamee galgala dhakko. Paaspoortii koddan gaafan hojjechiise paaspoortii kokkoon harka jiratti hin kennine bara. Mama alfa gula. Gaafi maaloo taatu. maal akka ishinaan jettuun beeku ammalleeti bilbilan irratti cufte jechuudha namatti itti dubbate jechuudha nama ishin bira jirtutu maatii ishin bira hojjettu itti dubbate kanaaf bilbilan irraa cufte jechuudha siin deebisanaan jetti nan eegadde nama ishinaa deebistutti waan hundaaf inni garuu baazawee maatiidhaanis garuu adilollee otomaan lolee ishiinis mana namaa waan jechuun firii taatee waan tagaa mana ofii keenya hin jirru kanaaf raakiin kofinaan kaayeen ta'a. Deebistashinu jechuudha. Taaddalu maaloo kamaalin godhaa? Nan dhufaa wanni taaskii hojjanaa erga lakkoofsa taaskii qofan hin beeku malee nan dhufaa.
lakkoofsi taasisa beerutu hojjetu miti garuu deemee hojjanneen deemuu ni danda'agini paaspoortii kee farkaa qabdaa'ii jarrimoon nama na baatu sin arganii rakkoofsi mudatu kume. Umtu na mudatu taatu namba bakka dhugaa rabbi siin jechuudha baarri natti dhufanii jiru ko. Intini ani karaa meeqa wanni ani baanan beenan baashi mafte qulfii kan isaan ittiin dura ittiin cufa kana harka rurraanfatanii baarrii qoqqollofanii baan bare. Maal ta'een jara? Akkoo biyya nangala jenna dura waa'ee biyya nangalaa fi walirratti kaane bakka ana dhiisita adda dhugaa sammuun kun bakka waan man jedhuun beeku ani bakka. Bakka. Ashaan qoy taaksiidhaan gatiin jedhamu. Kan na deemee jira dhugaa rabbi maalan ta'e beeksisni. Lakkoofsa taaksisii ergaan. Lafi maaloo meseejii naan. Lakkoofsa ama bakka milkaa'ee ranjedha utu